Har'a mana barumsaatti yeroodhaan gali isin hin jenne maaliidhaaf turtee galte? Ijoollee wajjinan qo'achaa ture kanaafan ture. Akkas taanaan qo'achuun keessan gaariidha. Barnoota gosa kam qo'achaa turta wajjiniin? Afaan Ingiliffaa wajjin qo'achaa turre. Eegasuu gaafisi gaafadha naaf deebista amma. Tolee na gaafadhu rakkoon qabu nan deebisa. Kopheen afaan Ingiliffaatiin maal jedhama? Kan bitaati moo kan mirgaati? Bitaa soo ta'e mirgi maal jedhama afaan Ingiliffaatiin? Kan dhiiraa moo kan dubaraa? Lachuu isaatiiyyuu. Kan daa'imaa moo kan nama guddaa? Lachuu isaa kan nama guddaas kan daa'imaas. Barsiisan keenya bira hin geenye isa nun barsiisne kanaaf hin qo'anneessa. Amma ati na gowwoomsuu keeti ka amma keetiitti dhala gidiraa badee asii. Maala suuraa waan uskuttu. Dafii badee amma ija kiyya fuuldura. Tolee maal taatee dhufte maal si gargaaru? Ganama yeroo lafaa ka'u dugdana dhukkuba isa yaallamuu dhufe. Ganama lafaa kaatee dugdi kee osoo dhukkubee isa dhiisitoo guyyaa lafaa ka'e. Kana booda dugdi kee si dhiisa. Waan tajaajilamtee qarshii 2000 kaffali. Guyyaa lafaa ka'uudhaan na fayyaa qoricha hin qabu qoricha biraan naan kennitu. Qorichi isaa kanuma sababni isaa halkan waan ulfaataa hojjechaa bultanatti fakkaata. Kanaaf immoo boqonnaa gochuu si barbaachisa. Barbaadde guyyaa ka'e barbaadde immoo galgala ka'e akkasitti si dhiisuu barbaadde. Qorichi isaa kanuma amma kaffaltii naa kaffali dafi. Raajii dhabbaa kunis.